Hizbullaan qondaala waraanaa guddaa Israa'el ajjeesuun beekamiin lola waraanaa ulfaataa keessummeessaa kan jirtu Israa'el taana ajajaa waraanaa birgeedii 228ffaan lola waraanaa keessatti kufee jiraachuu isaa balballoomsitee jirti. Israa'el Libaanos keessatti halallaa bataskaana Ortodoksii irratti raawwatteen qeesii Abbaa Giyoorgis Salamoon dabalatiin tajaajiltoota bataskaanichaa 8 ajjeesuun beekamee jira. Gabaasa bal'aa qabannee jirra, turtiin keessan haga xumuraatti nu faana ta'u. Hizbullaan ibsa guyyaa dhaabaaseen loltoota Israa'el 70 haleellaa raawwateen galaafachuu beeksise. Haleellaa misaayilaa Hizbullaan Israa'el irratti taasisee imala ministeera Ajaalaa Ameerikaa gufachiisuun isaa ijoo miidiyaalee ta'ee jira. Ministeerri Ajaalaa Ameerikaa Antooni Bilinken osoo isaan Tel Aviv keessa jiranii misaayilli Hizbullaa irraa dhukaafame daangaa qilleensaa Israa'el cabsee seenuun haleellaa raawwachuu isaatiin sagaleen akeekkachiiftuu bilbilamuu isaatiin yeroo kanatti Antooni Bilinkeniif waa'illan isaa haleellaa misaayila Hizbullaa kana jalaa dhiyeessuuf yeroo bakka naannootti fiigan mul'atanii jiru. Bal'ina isaa qabannee jirra. Qophii keenyaam laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraatiin. Guyyaa shamaar kafuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaam kun Oromiyaa 24 Newsdha. Odeeffannoolee wayitaawaa golee addunyaa kan ba'aa giddu galeessaa dabalatee kan gaafa Afrikaa bal'inaan qindeessinee kan isin biraan geenyu ta'a. Kanneen yeroo jalqabaaf gara chaanaala YouTube keenyaa dhuftan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Odeeffannoolee wayitaawaa onkoloolessaa 24 2024 kan guyyaa har'aa waliin turtii gaarii. Hizbullaan qondaala waraanaa guddaa Israa'el biraa ajjeesuun beekamiin lola waraanaa ulfaataa keessummeessaa kan jirtu Israa'el taana ajajaa waraanaa birgeedii 228ffaan lola waraanaa keessatti kufuu isaa balballoomsitee jirti. Qondaalli waraanaa Israa'el kun maqaan isaa Aviraam Haraf kan jedhamu yoo ta'u lola waraanaa dheengaddaa taankii markaavaa 6 ol barbadaa'uu danda'eeratti hoogganaan taanaa birgeedii 228ffaa ajjeefamuun isaa beekameetti jira. Lola waraanaa kufaatii guddaa waraana Israa'elitti fidee kan dheengaddaa geggeeffameen loltoonni waraanaa Israa'el baay'inni isaanii hedduutii ajjeefamuu isaanii beekamee jira. Israa'el Libaanos keessatti halallaa bataskaana Ortodoksii irratti raawwatteen qeesii Abbaa Giyoorgis Salamoon dabalatiin tajaajiltoota bataskaanichaa 8 ajjeesuun beekamee jira. Kibba Libaanos Nabaatee kan jedhamtu magaalaa hordoftoonni kiristaanaa Ortodoksii kan jiraatan keessatti kan argamu bataskaana irratti halallaa ulfaataa kan geggeessite Israa'el bataskaanichaa barbadeessuun qeesii guddicha kana haadha manaa isaa fi tajaajiltoota biroo ajjeesuun ishee beekamee jira. Libaanos akka ba'aa giddu galeessaatti biyya hundaa ol bataskaanota qabdu yoo ta'u halallaa qilleensarraa Israa'el geggeessaa jirtuun bataskaanonni aggaamii jala seenaa jiraachuun himamee jira. Hizbullaan loltoota Israa'el 70 haleellaa raawwateen galaafachuu beeksise. Garee Hizbullaatiin kutaan duula waraanaa ibsa guyyaa dhaabaaseen akka beeksisetti lola waraanaa loltoota Israa'el faana geggeessaniin loltoota Israa'el 70 ol ajjeesuu kan beeksise yoo ta'u tibba darbii ammoo gabaasa baaseen Hizbullaan loltoota Israa'el 55 galaafachuun mirkaneessuun isaa ni yaadatama. Israa'el weerara waraanaa Libaanos irratti labsitee erga jalqabdeem loltoonni waraanaa ishee hedduun galaafatamaa jiraachuun toora miidiyaalee isheetiin beeksisaa kan turte yoo ta'u Israa'el daangaa ishee irratti garee Hizbullaa waliin lola waraanaa ulfaataa keessummeessaa jiraachuu ishee beeksistee jirti. Akka ba'aa giddu galeessaatti hidhattoota michummaa addaa Iraan faana qaban keessaa ga'umsa humna waraanaa isaatiin sadarkaa jalqabaa irratti argamuun Hizbullaa waliin Israa'el lola waraanaa daangaa turtii waggaa tokkoof ture kana geggeessaa kan jirtu yoo ta'u yaalii isheen baatii darbe keessa loltoota waraanaa ishee lafoon gara Libaanos seenuuf taasiste ammoo daranuu waraanichaa mi'eessee jira. Garee Hamaas Gazaa keessatti Israa'el waliin lola waraanaa geggeessaa jiruuf aantummaa fi deeggarsa qabu mul'isuuf haleellaa qilleensarraa Israa'el irratti raawwachuutti kan tarkaanfate Hizbullaan yeroo ammaa hooggantoonni waraanaa isaa ajjeefamaa jiraachuun dhiibbaa keessa galchee jira. Dippiloomaatonni akka jedhanitti osoo filannoon Ameerikaa hin geggeeffamin olaantummaa dirree waraanaa gonfachuuf Israa'el kaayyoo qabaachuu ishee himamaa jira. Lolli waraanaa Hizbullaa fi Israa'el kun Ameerikaa fi Iraaniin gara waraanichaatti affeeraa kan jedhu sodaan guddaa uumamee kan jiru yoo ta'u Iraan haleellaa misaayilotaa dhibbootaan lakkaa'amanii Israa'el irratti kan raawwatteef ajjechaa Hassan Nasrallaa fi Ismaa'il Haniyyaa gumaa ba'uuf ta'uun isaa ni beekama. Haleellaa misaayilaa Hizbullaan Israa'el irratti taasisee
amala ministeera hajala Ameerikaa gufachiisuun isaa ijoo miidiyaalee ta'ee jira. Hizbullaan misaayilota isaa alaan ammayyootaan kanneen humna qilleensaa Israa'elii fi qormaata ta'aa jiran gara Israa'elitti dhukaasuu isaa hordofuun ministeerri hajala Ameerikaa Antooni Bilinkanii fi jilli isaa sagantaa imala isaan qabatanii turan jalaa danquun beekamee jira. Lolli waraanaa damee isaa babal'ifatee naannawaa Abaa giddu galeessaa raasaa jiru kun gara Libaanoositti ce'uun gartuuwwan waraanaa Israa'elii fi Hizbullaa gidduutti bal'inaan gaggeeffamu irratti argama. Lolli waraanaa qilleensarraa fi lafoon gaggeeffamaa jiru kun itti fufuun isaa hawaasa idil addunyaaf yaaddoo guddaa ta'ee jira. Ministeerri hajala Ameerikaa Antooni Bilinkan dhimma marii dhukaasa dhaabuu Israa'elii fi Hizbullaa irratti taasisuuf Tel Avivitti malanii kan jiran yoo ta'u, ministeerichi osoo isaan Tel Aviv keessa jiranii Israa'el Hizbullaa irraa dhukaafamee daangaa qilleensa Israa'el cabsee seenuun haleellaa raawwachuu isaatiin sagaleen akeekkachiiftuu bilbilamee jira. Yeroo kanatti Antooni Bilinkanii fi waayillan isaa haleellaa misaayilaa Hizbullaa kana jalaa dhiyeessuuf yeroo bakka daannootti fiigan mul'atanii jiru. Haleellaa kanaan sagantaan imala ministeera hajala Ameerikaa Antooni Bilinkan akka gufatee jiru Yerusaalem Post gabaasa isaatiin akeekee kan jiru yoo ta'u, haleellaan misaayilaa kun imala gara buufata xiyyaaraaf ministeerri hajala Ameerikaa Antooni Bilinkan taasisuuf turan jijjiirsisee jira. Puutiin dhiibbaa warra lixaa akka hin hojjenne agarsiisuuf michoota isaa walitti qabuun ijoo waltajjii addunyaa ta'ee jira. Torban kana magaalaa Kaazaan keessatti pirezidaantii Raashiyaa Puutiin walga'ii biyyoota dinagdeen guddachaa jiran BRICS irratti hooggantoota biyyoota 20 olii simatanii jiru. Hooggantoota affeeraman keessaa ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad, dursaa Chaayinaa Xi Jinping, ministeera muummee Hindii Narendra Modi fi pirezidaantiin Iraan Mas'uud Pezeshkiyan argamanii jiru. Kremlin Raashiyaa keessatti taateewwan imaammata alaa guddaa gammaatti raawwataman keessaa tokkodha jechuun waamti. Ergaan ifateem yaalan Raashiyaa adda baasuuf godhameen fashalaa'eera jechuun yaada Chris Wefer michuu hundeessaa dhaabbata gorsaa Maakiroo Advaayizariidha. Raashiyaan qoqqobbii dandamachaa akka jirtu ergaa Kremlin irraa dhufu keessaa kutaa guddaadha. Amma qaawwi cimaan bu'uurarraa akka jiru ni beekama. Garuu sadarkaa ji'oopolitikaatiin Raashiyaan hiriyoota kana hunda qabdi. Hundi isaanii michuu Raashiyaa ta'uuf jiru jedhanii jiru. Moggaafni BRICS jedhuun kun Biraazil, Raashiyaa, Hindii, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaa jechuudha. Gareen kun yeroo baay'ee addunyaa warra dhiyaan durfamuun faallaa jedhamee kan waamamu yoo ta'u, Masriin, Itoophiyaa, Iraanii fi Yuunaayitid Arab Emireet dabalatee babal'atee jira. Saawud Arabiyaanis akka itti makamtuun affeeramtee jirti. Biyyoonni BRICS baay'ina uummata addunyaa keessaa 45 qabaatu. Walumaa galatti dinagdeen miseensota kanaa doolaara tiriliyoona 28.5 ol qaba. Kunis dinagdee addunyaa keessaa gara 28 ta'a jedhamee tilmaamni kennameefii jira. Qondaalonni Raashiyaa biyyoonni 30 biiroo BRICSitti makamu yookiin kilabicha waliin walitti dhufeenya cimaa uumuu akka barbaadan agarsiisanii jiru. Saboonni kunneen tokko tokko walga'ii kana irratti ni hirmaatu. Kaazaan keessatti torban kana waa'ee BRICS harki caalaa addunyaa bakka bu'isaa irratti haasa'amaa jira. Garuu Vladimir Putin waltajjii ji'oopolitikaa irratti yeroo isaa kennuu bira darbee taateen kun maal galmaan ga'u mala laata? Dhiibbaa qoqqobbiin biyyoota lixaa salphisuuf fedhii kan qaban hoogganaan Kremlin miseensonni BRICS kaffaltii addunyaaf doolaaraan ala filannoo akka fudhatan amansiisuuf abdii qaba. Rakkoon dinagdee Raashiyaa mudachaa jiru baay'een isaa daldala daangaa qaxxaamuraa fi kaffaltii waliin kan wal qabatudha. Sana keessaa baay'een isaas doolaara Ameerikaa waliin kan wal qabatudha jedha Wefer. Waajjirri maallaqa Ameerikaa doolaarri Ameerikaa sababii maallaqa ijooteef daldala addunyaa irratti humnaa fi dhiibbaa guddaa taasisa. Fedhiin Raashiyaa inni guddaan immoo olaantummaa doolaara Ameerikaa kana cabsuudha. Biyyoonni BRICS mala daldalaa filannoo ta'e uumuudhaan akka dhiibbaa doolaaraa yuuroo yookaan maallaqa G7 sanarra qaxxaamuran barbaaddi jedhu Raashiyaan. Kanaanis qoqqobaan isaanii baay'ee akka hin hojjenne gochuufidha. Garuu qeeqxoonni garaagarummaa BRICS keessa jiru kaasuudhaan warreen ilaalcha wal fakkaatu qabanidha yaanni jedhu kan miseensummaa amma jiru ibsuuf itti fayyadamuuf ta'u miti jedhu. Karaa muraasaatiin Chaayinaa fi Hindiin dhimma wal fakkaatu irratti gonkumaa walii galuu akka hin dandeenye ta'uun isaanii warra lixaatiif hojii gaariidha. Sababni isaas biyyoonni lamaan kunneen dhuguma yoo walii galu ta'an BRICS dhiibbaa guddaa qabaata ture jedhu. Chaayinaa fi Hindiin yeroo baay'ee lolli gidduu isaaniitti akka hin mudanne hambisuuf waan danda'an hunda gochaa jiru. Dhuguma waan dinagdee irrattis akka tumsan gochuuf yaaluun qormaata yoomiyyuu hin dhumnedha jechuun ogeeyyiin yaada isaanii qoodaa jiru.
egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaam odeeffannoolee wayitaawaa guyyaadhaaf qabannee dhiyaanneem asumarratti goolawamam kanneen chaanala YouTube keenyaa faarataatan subscribe gochuun maatii keenya taam qophii keenya like share gochuun waliif qooduun dagatinaam hanga xumuraatti waan nuuf faana turtaniif galatooma.